Hooggantoonni poolisii Itoophiyaa fi Iraan waliigaltee tumsa tikaa fi odeeffannoo irratti mallatteessan. Dabalatee oduu kana lammii siree kattanutti dhiyeessa. Itoophiyaa fi Iraan waliigaltee wal hubannoo dhaabbilee poolisii biyyoota lameenii jidduutti tumsi uumamuu dandeessisu mallatteessuu beeksisanii jiran. Waliigalteen tunis magaalaa Finfinneetti mallattoo yoo ta'u, waliigalteen mallattoo tun yakka daangaa ce'an ittisuu fi odeeffannoo tikaa waliif qoodu akkasumallee leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruun dandeettii guddisuuf kan kaayyeffate ta'uu poolisiin federaalawaa Itoophiyaa beeksisee jira. waliigaltee tana kan mallatteessan komishinara jeneraala poolisii federaalawaa Itoophiyaa Damballash Gabra Mikaa'el fi gita isaanii Iraan Birgeed Jeneraal Ahmad Raazaaradaan ta'uunis ibsamee jira. Sanadni waliigaltee tanaa bu'uura waliigaltichaatiin yeroo yerootti hordoffiin irratti godhamuun hojiirra kan oolu ta'uu poolisiin federaalawaa ibsee jira. Baatii bitootessaa bara kanaa komishinar jeneraal Damballash jila qorataa olaanaa foransiinkii poolisii Dubaay Leetinaal Koloneel Abdullahi Mohammadin durfamu wajjin